आगे मत नऊ तारीख अय्या जास्त देता ना जास्त ऐकतोस नाही असं simpada ani kamali pakamit jadder hani jo eda malakam jamin wanni akana kun yo kadwa tadi ahla kadwa tadi ahla nugur sisi gambar kan goru akana yo derbi tan sinje barte nender be ay nender woi beta ya beta akana mo atakala mo dinara bolete dinara bola malakam ate zeme insitino manete najalata tinjalo mbaro se nanfeto mbaro yana nanfeto wala zimbaro arko wala kida tumpano duran nafete duran ne sabari amma gana simpano duran nafete duran sabari hakana ayme wala sabari sekin tol jaga na zimbaro nita pade bigo Desta hibe ye desta knowledge hakaymi sinje bro आगे में मार नौ था ayya jastu dekta जेजुना na jasta tu kan na jazini nagati ada mana na gana ayya sigati se nagati ya mo tiya gana sitin ay ada mana ya mo na di sen sinjala tawar ya mo ay oy ya mo sinjala tawar ni simpada ni oy simpada ya mo na di simpada nagati ya mo Sintu woy adi sa yo sila harap na gawin sa mga ya mo na di siya hindu po sinjala tawar ha sinjala tawar itu tak kalau gede si jamu simpada je ya mo na di siya ya mo kana simpada simpada sinje mo hindi mo sebab sedih tak sinje mo sedih ano sila ano de kaya sila kana agam ko doon na kelas ke nani asirama sidis nani ano sila naman kaya rarega ano sila kaya mire bakit sino rabe to bo sino jesa narangado kau mana bata tesi narangado ano sila ano sila naman kaya rarega aso rarega narakai sinjal da sinjana serma sempur nangget ta ka sempado arra ko tira sempado ba dirbi peta sila ana sepeda da yesi ito na sempado na sempado narangado Ika esa nalala tiene kapita ato esa nararega do esa nalala pero no ato de dentro esa nalala tiene sine kapita bo Jil narangado esa Thais Tiger então Tiger segala India mandando Thai India Wah, enggak saya singgah terang. Mana kan kayak sama bom itu. Mal Lah. Tak katakan lah misalnya aku nomor rusak. Lah. Wah. Hei Mega. Aku tahu. Hei Tahu Mega. nega. Nanti asu nega. Ketai. Agi dah nanti na. Anan wallahi tekan. Hei. Tekan nanti. Nah, itu malah ke dolar batuk sih. Wallahi nanti. Hei Mega. Hei Mega. Hei Mega. Nanti ni na. Hei sinje. Nanti ni nanti. Asu Hei Mega. Hei Mega. Tekan nanti ni. Hei Tekan nanti. Ya udah nanti. Bukan atas ikan ini, bukan tinta aja. Nanti ni. Anjir. Bukan tiang dari sini hente. Hei Mega. Ya orang nanti nanti. Hei Boleh tekan nanti. Hei sinje man. Hei Mega. Tekan nanti ni asu kan. Akan singgahnya. Udah tekan. Orang pada kita sah. Itu si terpegang. Wah, dia singgah besar. Hei Mega. Hei singgah pulau besar sudah mana hei. Hei Mega. Si terpegang ni. Aisyah gitu. Hei singgah. Hei Mega. Hei. Ay, angkat apa? Ketai ya. Hei Mega. Ini mana dis? Ini mana dis? Asya na. Hei Mega. Asya pudi na. Asya kampur singgah. Asya din malah kau tu. Wala tu ni dua. Hei Mega. Asya dim tu. Malah kau tu. Hei Mega bawa kerja badi sih. Hei Mega.
ولا نقولي عشان توم على عشان يا براكي تلي ما نسبت هي لكن سمبودا نانيته سم أكم يتسخن أسوي ساجرا دين ببازي أنت مالا أنت مالا نانيته أكم نايم ميردين أسوي ساجرا بازي الردية بيه ولا أكم أسوي ساجرا بازي تفوري يوم على تنسيدا مالا ناسنا أكم تنسيدا مالا تنسيدا ما دورا كتير فلوت دورا دورا مالا كتنسيدا إيه كنا اللي تنسيدا رجع روزو ولا تنسي بس عشان ده ما كناتي ولا بيغادي جا عشان نعمل جنة فرد فتاة فقط بجم تتخينه الدبيت نجرا دودا كان الدبيت جرا متأنا كتنا بنينا برا بيا خير تنيمتي منك ولا لاك أتي إنشانا جافك جنان عاشاتو مال جرود بنتون دغوادا مالف دغوادا يتني الرباية نما أكنا نانجو تجران الرباية الرهدون نما أكنا نانجو تجراني جتو أني أمان أركمله هنا غير دراني أكنا نانجو تجراني yooni fi dhugaa aashaan namni wajjin nyaanne naman beene ansilaayii isii fi ibsaan adda ba'anillee hamtuutti yaadu jechuudha. Isiin garuu kana hamtuuna yaaddee daftee jarjartee nama maallaqaan na bittee seenee. Maallaqaanii isiin ammoo mucaana bittee akkana na godhu jiru mucaan agartanii miti. Maallaqaan na bittee siin jaaladha jihee akkana na wajjin taphatee jechuudha. Natti hanjamu jira jechuudha mucaan. Immoo dubbiin tun dhugaa taatee fi dhugaa ta'uu baattee irraa mirkaneeffadhu malee hin dhiisu mallee mucaa kana maaliif jennaani eefa gabbehee ulaa gagag godhee fiigee bahee alatti ulaa alaa gadiin baane garuu efa sirraa fiigee bahee yoon isa jala fiigee maaliif jala fiigdee naan jaa namni sodaadheetiin jala dhaabbadhee miti. Ta akkasiitii hangana fiigee na jala baafatallee hin seeneen illee shakkinee maaliif jennaani karoorallee hin qabu yaadallee hin qabu irraa kafaluun isaa garuu hin oolamtu arrallee irraa kafalachuu hin dandeenye takkiinni namni akka kophaa yaammadhee namni takkeef bira yaamee dhalaallee ta'u akka fedhallee ta'u namni takka yoona bira jiraate akkasitti irraa kafaladde malee irraa isin kafalanne cafaqaanni algadda na cafaqee amma buroon akkuma dhaqee filaale malee ilmu matanaa'u garaa keessa miidhamuun dhabdu jechuudha. Maaliif jettanii warri asooti maaliif hin dhiisne warri naan jettanii hin dhiisu irraa kafaladhu malee maal abbaa isaa na qabaayi maal abbaa isaa na beekaayi inni maallaqaa yoo namni bitee isa erge haya ji'eetuma dhufee natti hanjamee na hojii taphatee natti gartee sin fuudhu fada ani mucaan maaliif akka na jarjara kan hin jiru edaa inni maallaqaan bitamee dhufe. Wanni akkanaa kun yoo ka dhugaa taatu taate aasharraa ka dhugaa taatu taate aashaa rabbiin nu garsiise gaafa biraatti kan irraa kafaladhu garuu mucaa kana irraa kafaladhu malee hin dhiisu. Yoon ifiiti yaafiduu baadillee nama biraa sossobeetiin nama biraa dhalaa biraa sossobeetiin bakka biraa yaammadhee irraa kafalaa jechuudha. Yoon isarraa kafalachuu baaddee hin dhiisu jechuun isumaa maaliif jennaan takki bakka inni galu san mana ibsaa fa'aa fuula dura galaa achi dhaqeetiin achitti itti yaa'ii itti godhe jechuudha. Achittiin itti utaala dhaqee maaliif jennaan haana jeesu duun barbaadu jiraachuun barbaadu maal abbaa isaatiif namni na taphata bu'an ani nama akka kiyyaa qabaatti sagalee dhalateen osoo gisee na sassabu maaltu isin dhagama isin miira akkam keessa galtanii mee maaltu isin dhagama naayii maamee takkittii tanamee hayi gisee ammoo wanni akkanaa kun osoo jiruun nuti an akkam abbaa kiyyattiin jiraachuu danda'a namarraa ilma namaa kan akkam ta'eetiin irraa jiraadhaayyee arraan tan akkana harkaa beehee na sobeeti anni rifadhe maaliif jennaani aashaatu maqaa aashaa san inni dhee aashaa maallaqa naa kan naan rifadhee jettu namaatu naan jeen duraan illee kan inni irratti isa gaafadhee fidi maallaqaa jee kan inni gaafachuu danda'e waan inni lafaa fudhee gaafadhee miti namaatu naan jee mucaa aashaa maallaqa itti kan mucaa maallaqa shilingiin qabu naan jechuu jirani maallaqa garuu qabaatu ni qabaa maaliif jennaani nama qabeenyaas maallaqa ni qaba maallaqa kana akka inni qabu sunumaan beekaa maallaqa qabaachuu ni qaba. Aashaan akka isa itti bitte san qofaatu dubbiin irraa addanaan bahin. Aashaa silaa mana miidhaan itti dhaqeetiin irraa baradhaa yoon achi dhaqee fi fuuta biraa fibbanee jechuun faayilii biraa fibbanee waan biraatiin na torba. Achi hin dhaquu irraa hin kafaladha. Isaa asii yaameetiin takkee irraa kafaladha takkeen achitti irraa kafaladhu qotaa ammishii ani suma sanii hin dhiisu jechuudha. Arraan tan akkasitti deemee ammallee irra dawwaleetiin nagaan galii yoo tilifoona kakaasu ta'e nagaan galii. Dhiifama nagaan galii jaan waan inni naan jiru ni ilaalaa jechuudha. Ta akkasiiti yoo tilifoona na jalaa kaase gaafate irra dawwaleetiin laalaa jechuudha. Tilifoona isaa yoo kana jalaa kaasu ta'e na jalaa kakaasu taha yoo kana jalaa hin kaasin na jalaa hin kaasu. Yoo inni kana jalaa kaasu taate dhiifama maaliif jennaani
hanga irraa kafaladhutti arrallee naaf hin milkoone anaatu dogoggora godhee jechuudha. Dogoggora naatu qaba. Maaliif dogoggora qaba yoo ta'e telefoona muduraan kaadha. Dogoggora naatu qaba. Akkamitti dogoggora qabdu warri naan jettanii kootu jee isa kophaa mana yaammachuu kiyya kanaafu dogoggora qaba. Mee dhiira dhalaan maal godhu dandeessin mana yaammadde gogummaatti agartanii silaan ajjeese illee hanganuma beekadu akka qophaa'ee naa dhufu fakaan illee shakkosuma shakkiniin illee miskiina osumaan qophaa'ee kootu jennaan fatfata jechaa dhufe jechuudha. Ta'a akkasiiti yoon irraa hin kafalanne ani haalisee ani namaa miti telefoona na jalaa kaasuu didee jira. Telefoona na jalaa hin kaasu. Takkoonneen isaa godhin jirtu gaa'ee hordoftotaa fi kabajamtoota keenya Aashaa haalisee ibsaa jazaa isaanii rabbi haa kafaluufi Aashaa hojii nyaannee hojii duunee nama maallaqaan nabbittee dubbiin kun dhugaa ta'ee fi soba ta'ee hanga ammaan sana addanaa bootti jiru lammataan na dhukkubu jira. Yoo dhugaa taate wajji nyaannee wajji duune akka fedhallee ta'u nuti masaanullee taanu masaanu wanni jecha jaamu kunu haraami jetti shari'aanu eega jaarsa tokko walii qabaannillee waan biraa waan takka walitti hin qabnu jaarsuma walii qabna malee waan takka walitti hin qabnu obbolummaa rabbi maleedha. Akkamiin namni nama guyyaa takka hojii nyaate maallaqa kannee fi deemisa ibsaa jalaa baasii isii ibsaa jalaa baasii fuudhii akkana naan jettee dubbiin tun dhugaa miti dhugaa naan fudhatamtu eefa gaffiigee dubbiin tun dhugaa miti naan jee dubbiin tun dhugaa miti illeedha naafillee hin fudhatamtu jechuudha waan naaf fudhatamaati miti illeedha garuu isin hordoftotaaf kabajamtoota keenya irraa hin kafaladda yoon irraa kafalachuu dadhabee namni irraa naa kafalu maaliif jennaan irraa naa kafaltu dhiiraaniin irraa naa kafalaa jiran maaliif jennaan dhiirti miliyaanaa jira jechuudha yoon ifi irraa kafalachuu dadhabee dhiiraan cafeessisee irraa kafala yoon nama biraa dhabe arbaan maallaqaan cibtee irraa kafalachuu ta'a maaliif jennaan irraa kafaladda qofa hin dhiisan takkiinsa sossobeetu waan mana yaamee irraa kafalachuu ta'a nafaana turu alaala hanga dhuma sagantaa kanaatti illee gaafaan irraa kafaladullee kaameraa dhokooseetiin viidiyoo isinii maxxansaan isinii akka har'a na harkaan asubee na harkaa biyya kana na harkaan bu'u itti qophaa'eetiin eeggada guyyaan irraa kafaladhu ifiyyaam dhala biraa yaamsisa.